tibbana waa'ee aappii suuvaatii wal qabatee liinkiiwwan garaagaraa yeroo sheer godhu argitanii jirtanii namoonni hedduun ammoo gara aappichaatti yeroo dhufan liinkii san fayyadamuun aappichatti dhufaa jiru. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een ibsa gabaabaa akkaataa itti fayyadama aappii sanii irratti akkaataa itti galmaa'an wantoota garaagaraa irratti ibsa gabaabaa nuu kenni waan jedheef ibsa gabaabaa isinii kennuu fi hundi keessanuu tartiiba kana hordoftanii garuu jalqaba irratti wanti ani isin itti himuu barbaadu aappiin kuni aappii irratti waa daldalanii jechuun kooyinii wantoota garaagaraa kana irratti daldalanii taphoota garaagaraatu achirraa taphattee irratti daldaltaa kooyinis bittee achirratti gurguruu dandeessaa wantoota akkasii tarraftee gurguruu dandeessaa. Namoonni kana dura achi keessa jiran namoonni gurguddaan hedduun ka achi keessa jiranii akkanaa himanitti aappicha fakkeenyaa fi lammiilee warri Itoophiyaa keessa jiru bal'inaan warri Habashaa kunfaa bal'inaan irratti hirmaatanii hojii bal'aadha kan isaan keessatti hojjetaa jiranii garuu ammoo salphaa miti. Hojii bal'aa gaafataa nama invite gochuu gaafataa nama achi irratti horachuu gaafataa kanaaf bifa saniin akka irratti hirmaattan itti hojjettan isin jechuun barbaada. Tartiiba aappii itti buufattaniin isin garsiisa jechuudha. Itti buufattanii achi booda itti galmooytan isin garsiisa. Aappii kana yeroo hundaayyuu nama ejensii ta'eetu isin fidaa. Amma jalqaba feesbuuka keessan keessatti maqaa kiyya Siraa Sabaaf jedhu barreessanii akka asirratti mul'atu kana ol harkiftanii barreeffamaan dhimma aappiitiin suuvaatiin wal qabatee barreessa jala koomentii jala seentanii liinkii kana kiliik gootan. Liinkii kana yeroo kiliik gootanii akkanatti aappichi isinii bayaa mallattoo daawunlood kan jedhu jala jira mallattoo san kiliik gootanii instaal godhattan. Aappicha daftanii akka neetworkii keessaniitti dafee instaal isinii ta'a erga instaal isinii ta'ee xumuramee booda daawunlood ta'ee booda instaalingii gootanii ofiinuu instaalingii jedhaa jira amma instaal ta'eeraa ooppiin godhattan. Erga ooppiin godhattanii booda aappichi kallattiin aappii keessan seensaa googil loogiin jedha kiliik irratti gootan achirraan imeela keessan isin gaafatasitti imeela keessan itti galchitanii agrii and sheer gootan. Achi booda biyya jirtan innuu kallattiin fudhataa saala itti galmeessitanii kana allow gootanii itti aansee amma aappii keessa seenneerra wanta kana akkanumatti kiliik yoo goote inni hun darbaa aappii keessa seennee jirra. Amma aappii jooyin goone malee verification hin taane baktala kanatti maal gootanii ID'n kiyya achirra jira laakkoysi ID nama invite isin godhee achirra jira. ID kana bakka sarchi baarii kanarratti galfattaniiti sarchi na gootan. Achi booda kunoo maqaan kiyya isinii ba'a. Maqaa san irratti gadhooytan. Yeroo maqaa san irratti tuuxan inter ka jedhu dhufa kunoo akkana profaayilii kiyya jalatti inter ka jedhu kana kiliik gootanii seentan. Ayyoo yeroo san yoo online irra jiraadhe kallattimaan seentan. Amma kunoo namni Abdul Jaliil jedhu kuni seenee jira. Allow godha namni Abdul Jaliil jedhu kuni achirra teessoowwan jiru kanarra qabachuu fi allow godha. Erga allow godhe booda teessoowwan kunoo teessoo 1 2 3 4 5 6 7 8 ka jedhu kana jira. Amma Abdul Jaliil teessoo lakkoofsa tokko tuqee wayita lakkoofsa tokko tuqu ufumaan inter godha. Teessoo lakkoofsa tokkorra taa'ee jira. Ani ammoo kunoo gubbaa kanarra jira keessa jira. Akkaataa inni itti galmaa'utti deemnaa jechaadha. Akkaataa inni itti galmaa'utti yeroo deemnu kunoo amma qarqara mirgaa kanarraan gara jalaatti barreeffamoonni jira kunoo bataniidhuwan taaksii laakii wiil firii paak jedhu kunniin jira. Bakka taaksii jedhu kana kiliik gootan. Bakka taaksii bakka ila kunoo dooraallee buleen keessaa ol beega deebu kana kiliik gootan. Achi booda bakka kana isin geessa inni. Bakka kana isin keessa. New host tasks jedhee task in this in 7 days jedha. Task in this in 7 days new host tasks of more rewards. Duratti ammoo verification jedha. Mallattoo verification jedhu san kiliik gootan. Mallattoo verification jedhu kiliik wayita gootan asin fida. I want to become a host join agency jechuudha. Yookaan ammoo kallattimaan bakka verification isin fiduu danda'a. Yoo as isin fide ka jalqabaa kana ka mucayyoo kana join agency ka jedhu kana kiliik gootan. Yeroo isin join agency ka jedhu kana kiliik gootanii maal isin gaafataa inter agency invitation code lakkoofsa san itti galchisan lakkoofsa reefi search bar irratti barreessan. Garuu wanti isin beekuu qabdanii yeroo tokko osoo join agency hin gaaftin automaatika join agency godheeti garan isin dabarsuu danda'a. Bakka verification kan isin fiduu danda'a. Kunoo as jechuudha. Amma asitti iddoo murteessaan asi. Laal jala kanatti ibsa kaayee jira. Front facing view fuuldura kee jecha. Amma bakka jalqabaa kanatti
Front facing view fuulli kee mul'achuu qabaa. Fuulli kee ammootu qulqulluu ta'ee mul'achuu qaba. Gaaddisa kamiyyuu qabaachuu hin qabu. Fuulli kee ifaa suuraan kee kan ifaa ta'e ta'uudhaa qabaa jechuudha. Duubni keetis baakgiraawundi keetis normaalii ta'uu qaba. Kana erga mirkaneeffattee booda ispeeshaalii bakka ifaan gahaan jirutti kaa'ata. Fuulli kee cinaan tokko shaadoo qabaatee cinaan tokko yoo ifa qabaatee hin fudhatu jechuudha. San booda bakka kaameraan gubbarra jirtu kana gattuu hixaniiti suuraa kaatan. Amma namni kun anatu shaadoo godhee suuraa ka'ee jira. Suuraa isaa ka'ee jira. Wayita suuraa kaatanii jettan inni nuyyuu start verification siin jedha kana gubbaan akkanatti si baase start verification siin jedha start goota. Review siin jedha. Review kun sakandii 15 hanga daqiiqaa 3 keessatti wanni ta'a verify ta'a jechuudha suuraan kee qulqulluu ta'e. Maybe xiqqaan daqiiqaa sakandii 15 guddaan ammoo daqiiqaa 3 keessatti verify ta'a. Erga verify sii ta'ee booda kunoo akkanatti verified jedhee lafa sii kaa'a. San booda amma kunoo bakka duubatti deebitanii bakka reefi taaksii jedhu san tuqxanii yoo as deebitanii laaltanii booteen reefi kunoo akkanatti isinii dhufee jira. Amma asirratti ibsa isinii kenna. Laal on mic 1 hours 2000 diamond jedha fuulduratti goo jedha. Laal amma isin amma keessa jirtanii daqiiqaan kunoo jalatti 0/60 minitii jedha. 60/60 minute wayita gahe kileemid ka jedhu kana jijjiirama. Barreeffamni goo jedhu kun gara kileemid jedhamu jijjiirama. Kileemii san gattu wayita tuqattu daily bakka 0 daily jedhu kanatti task rewardii jalatti bakka 0 daily jedhu kanatti 2000 kun osii baa. Ka sa'aatii 3 kunis wayita sa'aatiin 3 suni goolabame kileem jedhee irrasatti ol sii baya. Kanaaf asitti sa'a 3 hojjetamaa jechuudha. Amma jala kanatti kunoo asitti 3 hours jedha. 3 hours kun sa'aatii tokko kanaa fi sa'aatii lama biraa walitti 3 hours jedha. Da kanatti in mul'ata tureeyyu. Kan akkasitti hubattan. Wanti biraa asirratti waan isin hubachiisuu barbaadu hanga guyyaa torbaatiif kana ka'a. Guyyatti wanni 5,000 ka isinii kennaa deemu. Jala kanatti ammoo ila kunoo gara dhumaa kanarratti invite valid new users ka jedhu kuni nama haaraa fiddeetii nama haaraa yoo fidde wanni boonasii 100 sii kenna. 100 sii kenna yeroo 5 jechuudha. Ila kunoo you can claim up to 5 times per a day jedha. Yoo nama haaraa fidde guyyeetti boonasii sii kenna 500. Kanaafuu isas yoo godhatte guyyeetti 5,500 walii qabata hanga torbaan tokkootti jechuudha. Hanga guyyaa torbaatti guyyaa torbaaf. Guyyaa torbaan kana sa'aatii 3 asirra turtan. Sa'aatii 3 asirra turtaniiti waan kana walitti qabattan daayimandii asirra jiru kana jechuudha. Kana walitti qabattanii yeroo kana walitti qabattanii wayita amma asirra seentanii teettan laal on mic 1 hours jedha. Maayikii keessan hin cuftan mute hin gootan mute yoo goote si adaba mute hin gootan normaalii teettaa jechuudha. Mute gochuun hin danda'amu. Normaalii teetta guyyaa torban kana. Mobaayila kee akkanumatti irratti seenteetumaan achi keettee hojii kee hojjetachuu dandeessa. No problem rakkoo takka hin qabu hojii kee hojjetachuu dandeessa. Haga guyyaa torba. Guyyaa torba booda ammoo gaafa xumurte mute gochuu dandeessa. Mana abbaa barbaaddee ol seentee taa'uu dandeessa. Riiwardiiwwan garaagaraa argachuu dandeessa. Tapha taphachuu dandeessa. Geemiiwwan garaagaraatu jira. Suuta wayita keessa bultan wanticha hubataa deemtan. Geemiiwwan hedduutu as keessa jira ka taphattan. Geemiiwwan taphattanii badhaasa fudhattan yoo mooyattan jechuudha. Badhaasicha fudhattan geemiiwwan ufumaa keessanii nama wajjin taphachuu dandeessaa. Ufii kee wajjin taphachuu dandeessaa. Cal'istee mana namaas dhayxee taa'uu dandeessaa. Mana namaa yoo dhayxee teettee namni achitti geemii keessatti taphataa jiraate waan namichi sun argatu atillee ima argata. Simaa kenna jechuudha. Formaatichi pilaatfoormiin kun simaa kenna. So kanneen walitti qabattaa jechuudha. Asitti waan tokko ka hubachuu qabdan new host tasks fuulduratti ruulis ka jedhu jira. Ruulis isa wayita gachuu qaaftan seerri isaa kooyiniin 10,000 daayimandiin 10,000 doolaara meeqa akka ta'u waan tokkoo isaatiin akkaataa itti dalaguu qabdan. Hunda isaa achitti isinii barreessee jira. Bal'inna isaa isa gattuuxanii hubattanii jechuudha. Ila wanti asirratti waan tokko ka hubachuu qabdanii aappiin kun ka guyyaa tokko sa'aatii 24 keessatti wanticha xumuruu qabdan sa'aatii 3 san xumuruu qabdan. Sa'aatiin 24 kun sa'aatiin inni irraa jalqabu akka Itoophiyaatti galgala sa'aatii tokko hanga bor akka Itoophiyaatti galgala sa'aatii tokko jidduutti sa'a 3 kana xumuruu qabdan. Sa'aatii 3 konstaantii walitti dhaabdee taa'uu miti. Taa'uu dhabuu dandeessa. Yoo barbaadde taa'uu dandeessa. Yoo barbaadde walakkaa teettee walakkaa baatee xiqqoo turtee itti deebitee taa'uu dandeessa. Garuu waan tokko asirratti kan isin of eeggannoo gochuu qabdantu jira. Namni kamiiyyuu haga guyyaa torbaan jidduu kana guyyaa torbaan kanaaf
guyyaa torbaan kana jidduutti namni kamiyyuu daqiiqaa 15 gaditti keessaa bahuu hin qabu. Asirra wayita ol seenee aappii kana keessa wayita seenee taa'e daqiiqaa 15 gad keessaa bahuu hin qabu. Daqiiqaa 15 gad yoo keessaa baate si hin herreegu wanni san daqiiqaa san si hin herreegu. Kanaafuu daqiiqaa 15 olitti keessaa bahuu dandeettaa jecha. Kun ammoo sa'aatiin kun sa'aatii 24 qofaaf hojjeta. Sa'aa 24. Sa'aan 24 kun gaafa goolabame kabraa ka guyyaa itti aanu eegala malee ka guyyaa kanaa si jala darbee jira jechuudha. Walitti fufaan guyyaa torba osoo addaan hin kutin sa'aatii 3 taa'uu qabda kana naa hubadhaa. Amma sa'aatiin tokkoo kun goolabame haa jennu. Sa'aatiin tokkoo kun yeroo goolabamu isa kana jira kun olaala amma asitti barreeffamni kileem ka jedhutti jijjiiramee jira. Wayita kilee ilaala amma wayita kileemii kana gattu qabbichi kileemii kana wayita kilii godhu kallattimaan birriin isaa ol baate wanniin isaa ol baate. Wanti inni dalagate ol baate amma kanaatti afilaal daqiiqaa 67 irra 180 minitii lakkaa'ee jira. Kun gaafa dhumate kunillee kileem jedhaa tuqattanii daa'imman keessan 5,000 walitti qabattanii ol baaftan. Gama biraatiin bakkuma taaskii fuula teessoon irra jiru kanatti gaafa deebitan dirqama bakka wanni san taa'uun isin barbaachisu deebitanii as taa'uu qabdanii yoo erga irratti wanni godhattan bakka saantimii saniin teettan asitti ammoo deebitanii waan tokko isinitti mul'isa. Badhee kanatti wayita deebitan kunoo bakka reefituu hin darbine taaksii kana jala laakii wiil ka jedhu jira. Laakii wiil kun carraa hiree carraadha akka chaansii wayiitti akka carraa wayiitti ispiinii qaba. Ispiinii qaba carraa 3 sii kenna. Ispiinii kana keessa $2.5 $3 fa'atu jira. Amma abbaan kanaa $4.5 argate. Amma ispiinii kana kilii gaggoota. Qoomee amma ispiinii kana laal. Ispiin jedha ka jidduu kan argitanii miti times 3 jedha carraa 3 kenneef. Wayita inni gattuu ixaa maree tokkorratti sii dhaabata. As keessa maree laal hiree kanatu baheef $2.66. Akkasumatti carraa 3 itti fayyadamtee dhumarra ammoo invite friends jedha kunoo jala kanatti. Invite friends ka jedhu kana wayita gattuutu liinkiin koppii ta'a fuutee liinkii kee hiriyyoota keetii argitee akka hiriyyeen asitti dabalaman taata goota. Wayita hiriyyoonni kee namni ati irratti argite sun asitti dabalamu ammallee carraa sii kenna carraa kanallee asiin mokkoratta. Hireewwan biroos baay'eetu jira. Kanaaf ruulii san dubbiftanii akkasitti achirra dalagachuu dandeessanii kooyinii bittanii gurguruu dandeessanii adada kooyinii argattaniin adada daayimandii argattaniin daayimandiin kooyinii jijjiiramaa kooyiniin ammoo gara mallaqaatti jijjiiramu warra kooyinii bitu warra kooyinii gurgurutu as keessa jira namoonni gurguddaan namoonni ummaan kennaayyuu gurguddaan hedduu as keessa jira bifa saniin itti fayyadamaa garuu ammoo haaluma salphatti waa arganna jettanii yaadina adada keessa bultaniin ammoo hubannoo argataa deemtu waan ta'eef akkasitti fayyadamaa jechuu barbaada. Achirratti galgalan argamaa namoonni biroos kan muuxannoo qaban akka Sheerriyaad Gammadaa fa'aa achirra jiru isaanis gaafachuu dandeessanii jechuu kallattii barbaadan ulfaadhaa galatooma.